dagatina kana fakkaata hedduu bal'aadha shaarbiin isaa tokko kana fakkeenyaaf ammoo misilipsi isa kana fi ka godhatan kana sadi Allah tabarakallah baay'ee ka bareeda kanallee 1400 shaarbii fi diriyaa jechuudha garuu ka qarshii 1000 jira ka qarshii 900 illee jira walumarratti carqeen isaa garagarummaa qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو وردوست يجالتمو في كبجمو كم جرتم فيا كيسني على من لي سالم بي كيس نغاس نتا وروني بي على جرتني سوروني بي كيس جرتني سودي كيس ري غابكم جرت نجراتني وروني داوت نغين كيس انترا هاغا وسين جچا هاران تن دبي فيتن جرا وردوست تيكيا ايغا اوسو غارا فيديو تيندر بندرو وروني ماتي كيسن سرپرايز گوچو برباد ايغا يوتيوب كيس على كوسكي فرتني بي كمو جرا دبك كمو Amerika taatanii Dubai jiraatanii Saudi jiraatanii biyya keessa jiraatanii bakka barbaadan garuu yoo maatii keessan surprise gochuu barbaadan waan barbaadan uffata ta'e meeshaa ta'e aspeeza ta'e karaa WhatsAppitiin hello simboo jechuu qofa saniin booda na wajji yaala wal jijjiirree waan barbaadan isinii bitee gara maatii keessanii isiniif erguu qofa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu namni viiwujiin kiyya isinitti tole jalqaba viidiyoo takka qofa laaluu osoo hin taane miidiyaan kuni waan gaariilee waan badallee wal keessatti qaba dhugaa dubbachuuf miidiyaan akka abbaan fayyadame jechuudha akka itti fayyadamte yoo itti fayyadamte faayidaa guddaa qaba waan yeroon fide guddina teknooloojiitii kanaafuu waa hedduu irraa fayyadamuu dandeetta waa hedduu irraa baratuu dandeetta waan duraan hin beekne waan kamuu isin keessattuu jechuudha namni miidiyaa fayyadamu yeroo ammaa waan kana hin beeku jechuun hafeera jechuudha karaa barbaadaniin afaan barbaadaniin waan barbaadan miidiyaa irraa barachuu dandeetta. Kanaafuu waan guddaa jechuu barbaadeeti barumsa guddaa irraa argatan akkasumas waan duraan hin beekne hedduu irraa argatan yoo isin itti fayyadamtan garuu miidiyaa ta'eef qofa faayidaa hin qabu jechuudha. Murteessaan abbaadha akka abbaan itti fayyadametti faayidaa irraa argata miidhaalee sirriitti irraa argata yoo haala itti fayyadame isaa wallaale jechuudha. Hundaafuu maal isin jechuu barbaade viidiyoo tokko laaltanii namni kun wanni aan hojjedhu wanni simboon hojjettu gaariidha kun dansaadha jechuu qofa osoo hin taane ega simbootuuf jettanii sarchi gootanii hogguu barbaadan ega profiiliin kiyya isiniin bahee booda viidiyoo ka jedhu gattutan viidiyoon ani erga yuutuubii bane hanga ammaatti hojjedhu ol isin yaa'a jechuudha. Achirra hunda isaatu laaltanii san booda wanti kun bareeda namni kun waan bareedaa hojjetaa jira kanaafuu ega laaltan booda waan hanga ammoo hojjedhu irratti yaada keessan kennachuu barbaadan akkasumas yaadaaf keessan barreessuu dandeettanii egas booda ka gara hojii amma hojjetaa jirutti erga yoo darbe mootu akkasitti laaltanii egaa itti amantan booda karaa WhatsAppii hello jettanii waan barbaadan isiniif bitamuu danda'a. Kanaafuu isin order godhachuu qofa hordoftoota kiyya egaa gana isiniin jedhee wanti asumaan immoo wanti aan dagachuu hin qabne hordoftoonni kiyya jalqabarraa kaastanii hanga ammaa daawwattan yaada na barreessitan hedduu akka galatoomaa isin jaaladha isin kabajamara keessanuu jechuudha. Warroonni as dheena kana maatii kiyya taatanis ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanuu ammallee namoonni haftan ofii keessanii namoonni dabeettan hiriyoota keessanitti sheer gochuu hin dagatina akkasumas laayikii gochuu hin dagatina. Egaa hordoftoota kiyya uffata harmee isiitii fi orderii godhattee jirti akkasumallee askeezallee jira waan ramadaana wal qabate buna sukkaara waa hedduutu jira jalqaba irratti uffata sinitti agarsiisa maashaallah tabarakallah uffata kana irraa jalatti agaruu silibsiin baan yookaan uffata keessaatiin bahutti orderii gootee fi jirti jechuudha dachaa lamatti hunda isaatu takka takka fuudhee sinitti agarsiisa akka isinitti mul'atu jedhee dhaabatti waraabutti jira maashaallah. Kanaaf hundi keessanuu maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii waan babbareedaanii waan niyyattan jechuudha waan isin niyyattan an fedhii keessan irratti hundaa'e isiniif bitee isiniif erguu qofa jechuudha. Hordoftoota kiyya kunuu irratti kootii kana isinitti agarsiisaa ni beektanii hundi keessanuu kootii haawwalli keenya sirriitti jaalatanii fi sirriitti fayyadaman kunoo isa kana jechuudha. Isa kana bitee fi jira yeroo baay'ee yeroo ammeeshaa ibsu gatii warri na gaafattan viidiyoo dhageeffadha qarshii 850 bitee fi jira kootiin dura 800 bitaa ture tanaan dura hallullee ofiisiitii filatte yeroo tokko wanti tokko gaarii jedhee fakkeenyaaf halluu jijjiiruu danda'a garuu fedhii nama sanii daangessuu ni mala waan ta'eef akkuma fedhii keessanitti order isiniif godhu akkuma fedhii keessanitti isiniif bita kootiin kun 850 bitee fi jira itti aansee isa kana kun guutummaa isaa shaarbii fi diriyaa akka diriyaati garuu uffanni kun baawuniidha baawunii akka shitiitti hodhifamee maaliif shitiin gisee tokko kadachuu uffanni dachaan jira hundaaf isinitti agarsiisa usilibsiin kun olirraa deema isinimti ilaala maashaallah baay'ee akka bareeda fakkeenyaaf amma inni kun diriyaadha hodhamee jira jechuudha
gatii hodhaa isallee isinitti hima yogguu barbaadan diriyaan kacallee qabu kun hodhaan isaa qarshii 100 qarshii 70 mallee jira bakka bakkatti maashaallah hundaafuu kanatti hedduu bareeda halluun kun tanaan duras bitaa ture uffata kana hundi keessan wanni isin beekuu qabdan gatiin isaa tokko miti uffannillee tokko miti jechuudha kun aan fakkeenyaaf bisi duraa san qarshii 1,300 bitaa ture yani akkanatti walirratti jechuudha aynaa qaba kalamaan isaa qarshii 800 illee jira yogguu barbaadanii tokkoffaa saayiziin isallee tokko miti lamaffaa immoo halluun isallee kacallee qabuuf hin qabne kunis biliqilis qabuuf hin qabne tokko miti bal'inni isallee tokko miti jechuudha kun baay'ee akka bal'aadha uffatanillee kafaxooraan geenetu jira nama guddaaf hin ta'u kun garuu sirriitti irraa hafa jechuudha hordoftoota gartanii halluu isaa maashaallah hin bareedu baay'ee akka bareeda wizii libsiin isallee kunuuti walirraa ni deema jaraan akkanatti godhatan jala isinitti mul'atu malee kun akkana jira isiniin jedha kanaaf hundi keessanii maatii keessanii harmee keessanii bituu hin dagatina kana fakkaataa hedduu bal'aadha shaarbiin isaa tokko kana fakkeenyaaf ammoo wizii isa kanaa fi ka godhatan kana sadiin isaa meeqaan bite jechuun keessan hinaafu kunoo akkanatti jechuudha walirratti akkanatti qarshii 1,700 bite dhibbamatti jira egaa kan isin jala hordoftoota kiyyaa kan ammootu nama biraatiif bitee kanaafuu akkanumatti wizii osoo hin barbaachisne shaarbii fi diriyaa qofanaan jette isallee hodhisiis jettee jirti hodhisee fi jijjiira kunoo akkuma argaa jirtan kanatti hodhamaadha halluun isaa hedduu akka bareeda isallee baay'ee bareeda jechuudha halluun isaa gitanii kan adda isaa akkanatti shiitii fi shaarbii jechuudha qarshii 1,400 biteef akkanatti shaarbii fi kana jechuudha waaw bareedu hedduu bareeda hedduu uffatanii jalafaa walqixa misirsi wajjin akkasii gogoraa wajjin yoo mul'ate baay'ee akka bareeda akkanatti illee waaw maashaallah hedduu bareeda jechuudha hordoftoota kiyyaa kanaaf isinillee orderii godhachuu dandeettanii itti aansee ammallee bulee kana nama biraatiif naan jette diriyaa yeroo lamatti bitti immoo waan mootiif naan jette jechuudha kan lammataa kun obsilibsii gurraacha wajjin diriyaa tana gatiin isaan hundaasa tokkuma halluu isaaniitti garagara malee jechuudha kun tana hedduu jaaladheanii hedduu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee jaaladhee hunda isaatu dhugaa dubbachuuf wanta tokko wanta bitu akkuma kiyyatti jechuudha alhamdulillah rabbil alamin dhugaa dubbatutti ture wanta bitu kamuu akka ufii kiyyaatti meeshaa ta'e uffata ta'e bakka waan natti bareedan jiraami yoo halluu namni nadaan geesse malee waan bareeda bita jechuudha maashaallah kanam ufuma biti nan jette waan ta'eef waaw hedduu bareeda hin bareedu maashaallah tabaarakallah baay'ee akka bareeda kanallee 1,400 shaarbii fi diriyaa jechuudha garuu ka qarshii 1,000 jira ka qarshii 900 illee jira walumarratti carqeen isaa garagarummaa qaba ka haqatutu jira ka daalachatutu jira akkasumas gabaabaaf dheeraa qaba hundaafuu ani ka dheeratti bite wizii hojii akkanatti jira wizii hojii akkanatti 1,700 akkuma kaanii jechuudha egaa kan asirraa raawwannee jira hordoftoota kiyya diriyaa yeroo sadiitti bite waan ta'eef shaarbiillee harmee xiyyaafillee tokko nama biraa kan bitteessan illee tokko naan jette shaarbii kan ofii suurama shaarbii kanallee viidiyoo mikiyaa iskiriinshotii gootee natti ergite jechuudha maashaallah shaarbiiwwan tun hedduu akka bareeddi duraan diriyaa wajjin gurguramte amma garuu addisiitti illee jirti maashaallah tabaarakallah kun halluun isii kana fakkaata hordoftoota kiyya isii qarshii 2,500 bitee waan barbaadan wajjin uffatuu ni danda'ama waan isiin namatti toltuun akkanatti olaanaa laphii fakkaatti garuu namarraa lootu akka shaarbiiwwan kaawwanii yoo ilaalan waan lootu fakkaatti malee jechuudha illooyuu maashaallah baay'ee akka bareeda egaa hundi keessanuu orderii godhachuu hin dagatina akkasumas viidiyoo kiyya namoota beektaniif hiriyoota keessaniif sheerii godhaa isiniin jedha egaa kana fakkaata ture shaarbii halluu akkanatti bitee shaarbiiwwan tun halluun isaanii kanuma ka bareedu kuwwan piinkii sirriitti boggu jedhu tokko fa'aatu jira halluun isii tabareedu tanii jechuudha hordoftoota kiyya egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan gammaa ilaaltan kana ture akka isinitti tollee abdiin qaba kanaaf hundi keessanuu yoo viidiyoon kiyya isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatina maal kana qofa yaadaaf muraada keessanillee bakka saanduqa koomentiitti viidiyoo kanaan wal qabate waan jedhu barbaadan waan sirreessuu qabu jiraate bakka saanduqa koomentiitti yaadaan muraada keessan hundachitti barreessuu hin dagatina isiniin jedha viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti itti deemna hanga sitti hundi keessan bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a
isin jaaladha isin kabaja hordoftoota kiyya akkasumallee namoonni wanta ramadaan wal qabatee bitaa jirtu sanatti illee ni barbaanna warroonni jettan abshii rakkoon hin jiru asuma waan ani isin jedhu yeroo isin geessu akka mijatutti namoonni hiriyaa taatan fakkeenyaaf meeshaa akkasii namni barbaadan asalarraa yoo ta'e hiriyoota keessaniif sheerii godhatanii bakka takkatti makiinallee yeroo kafalan isiniif gatiin gabboo jechuudha. Kanaafuu nama 3 nama 4 taatanii heeluu jechuu dandeettan warri toora tokko galtan warri biyya biras ta'u hiriyoota keessan wajjin hiriyoota obbeettan biyya tokko galtan yoo kan jiraattan ta'e akkasii bakka tokko maatii keessaniif waan ramadaan barbaachisu waan niyyattan isinii bituu danda'a akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin arginaa hanga sitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'a isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabaja bye bye.